السلام عليكم ومتببريدو أكم جرت النجاة فيانا كبدني أهلي هنو وان براتين دفه ولين هابنو يوخين unbox with me وانين بيتين اسين غرسيسو فدايت شودا online order gode wow surprise ونين بيتي خنا shark خاونين قبنه شودا مالي هذا يوخين سوكيت هين قبنه charge gootanii bakka feetan jechuu keessaafu makiinaa dhaaf waan akka stairs yookiin darajaa ammaas waan akka masaabiyaa keessa bakka waaqa keessanii jira miti wasaxa yookiin xurii xixiqqaa kana gafii akka gaarii namaa fuudha yaa hedduu waan bareedaadha kun akka agartan kana suuraa isaa خوني بلايندر فا نجرامي سانغودو جرا خنا charge gize tahu akkana ta'a even toaster khesani fi khana le gize daabon lafa gannaqame khanumani daftani huvara gotan jechuudha inno sofa fi leeni taha attachment ni qaba khuni gize ra naqamu khuni makina hisabu makina ya edu wan bareedada خنوتي كأجرتن ما هو ده instruction أسا نوفي ما يشودا هم بني لا يشوفه ده هذا كذا بنواني أجرو واو لا هدو تكشودا هدو بريدو ده يا دروني أجرتن هو فرساتي يجولا يا خوني بكا قشاشني تتاو هنقل لالسينو قدو ميتيت كشولا يا خانا قبا وان برا مال خيسا قبا instruction sa خيسا قبا كاجرتن خانا لالتنيتي أكدتي ونين قولن هوني charger إساته هوني charger إسا ميد بتاعي شولا هونيس صوفا في وان كفابريك خدشو نجرامي وان تكتك فاته attachment إساتي هونيس خبرات يجولا خلوتي إني خنا عصرتي think سرتي charge تها أكنا نسحيا أكنا no أكنا يا أكنا كذي قوتني charge سنفتها هيك charge قوتن بودا تكيد ما خنا فوتني تما بكون دندم متنجتشولا يا أوكي ما charge hanga gonu fi khana hunda asirra lalleti isinin garsiisa jechuudha gizeen stairs fa haru sofa jalafa nijrame waan vacuum gurguddaa kana fuutanii deemu isinin feesisne kasin goda charger hamani hours dura godu qabna ni laaleti waan gode akaritti haru fi khana hunda booda irra isin garsiisa jechuudha okay ma akkatti yeroo qushashni waan hartan san yeroo guutamu akkatti bantan hedduu easy dha ka agartan la zekana guuta ka gootan ganna qama jechuudha kana باكي وني بك قشاشتي دربتن بين حسن بنتني
akkanuma gizee gootan keessaa bahaa jechuudha. Hafees kuni ammas yoo bakka qaqallaa jiraami bakka qaqallaa akkana jala fi kana godhu feetan kana fuutanii as keessa neexanii yoo feetan kana qofaan godhuu dandeessan yoo feetan immoo kana akkana fiddanii gootanii bakka gidaara gubbaa fi kana faa jiraami kun isiniif fuudha jechuudha. Hedduu wanni kun hedduu bareedaadha. Yoo waan akka soofaa faa godhuu feetan kana suuxanii kanuma kana gootan jechuudha. Akka agartan shark akka agartan katabbiin isaatu hunno akka agartan kana makiinaa keessaan haru jira. Makiinaa fillee hedduu easy dha bareedaadha. Akka gaariitti qushaasha haasaa makiinaa xiyya kamaleen irra xuraawee ture yeroo dheeraa hin goone ture waan kana hanganaa dhufuutiin eegu ture. Hedduu nadiifanii godha bareedaadha jechuudha. Chaarjii irra keessanii fi gizee isaatiin hasan guute itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Ani kaniin bitee online irratti bitee yeroo ammaa tana paawundi 130 baatirii takka jechuudha. Baatirii lama yoo feetan I think 170 180 ani yeroo sanitti gaafa wanni ture saniin bitee 199 paawundi 98 bitee seedirra ture jechuudha. Parsantii hanga tokko hir'isanii turan gaafa Black Friday. Ammallee guyyaa Kirismasaa guyyaa itti aanus seelni godhaniiti yoo bitachuu feetan yeroo san laladha. Ammallee hunna waan akka masaabiyaa keessaa akkaan isiniin je'e hunna darsan dachee keessa jiru baasee dura haaree akka agartan kana ni kakaasa waan akka xiqqaa kanaaf gaariidha jechuudha. Baakii muffisan gurguddaa san fuutanii jala deemuun hin barbaachisu. Kuni fiituu chaarjii gizee guutee fuutan bakka feetan itti dheeqan jechuudha. Hedduu easyidha akka agartan. Qushaasha xiqqaa ni harkisee fudhata jechuudha. Bakka gaariitti nadiifa godha akka agartan hedduu fudhee ture. Amma eegan irraa kanaan haree booda waan hin godhu spray elbow grease faja'aniitu jira. Hedduu bareedaadha. Qushaasha akkana kanaaf elbow grease kana honote akka agartan isa itti afuufee sammooda carqiidhaan irraa haqee yookiin haxaawee hedduu nama hin dhibu hunda fee qushaasha ni baasa. Wanni kuni hedduu bareedaadha. Fuuldura inshallah viidiyoo hedduun hojjechuudhaaf yaada qaba waa'ee nadiifummaatii fi kanaas jechuudha. Isiniin garsiisa akka agartan kana qushaashni laarguma takkatti baasee jechuudha. Hedduu bareedaadha. Keessaafuu waan akka maqaan isaatu elbow grease. Greasiin jechuun waan akka qushaasha lazaafaan jiraame waan akka saliixaa fi ovenaa fi kanaaf hedduu bareedaadha. Akka agartan kana hunnooma nadiifa tahee jira. Meeshaa tiyya deebisee hunnooma akkanatti nadiifa godhee akka malee nama gammachiisa namatti tola. Makasii hunno ammas dalagaa biraatti deemna kara steersiitti deemna jechuudha. Steersii xiyyaas akkattiin kanaan itti haru jechuudha. Hunnuti akka agartan huni steersii hin darajaa jechuudha. Akka agartan qushaasha xiqqaa qaba. Qushaasha xiqqaadhaaf hedduu wanni kun bareedaadha. Akkatti naafaas vaakiyuum guddaa san fuudhee wanni godhuun yoo nama jechuudha. Kun easyidha wanni jechuudha. Use godhuudhaaf easy waan akka steersii waan akka hijiraami bakka xixiqqishaa sasseenuu feetanii kanumaan seennattan. Attachmentii lama qaba. Akka agartan kana hedduu humna ni qaba maashaallah humna ni qaba. Chaarjuma
فتكي لما شارجين كان دفتري الروما خيسة في مرة كده دفتري رديف تنجح شارج رديف شارج قدرت يا هدو خفيفة حركاني اللي نما هنقيبو نما تلقفا دكا أغرتن كفاشا لاس قدرت الإمسا عمل لي DBA قويا بوكسين دي يجون قويا كريسماسا قويا تيار قويا كريسماسا ميدنايتي كيساني ايك دتنيتي order godhaten jechuudha online aan order godhachuu feetan warri deemtanii dukkaana itti guyyaa itti aanu argachuus ni dandeessan bakka irraa gurguramu jechuudha garuu online easy dha amma inni hundi online uma yaa akka agartan humna xarafallee yoo feetan waan qallaa sana ittiin hiixanii bakka kana xarafa gidaara gubbaa korna faa jiraame bakka vaakiyuumiin guddaan illee hin sasseenne san hundallee namaaf seena hajju bareedaadha amma akka agartan kana soofaa jidduu qallaa isaa sana itti godhee kanattiin hara noormaalii torbaanitti guyyaa takka kana kursiisaa hunda gabbuuseetiin jala hara garuu amma isin agarsiisuufin xarafa godhee malee noormaalii hin godha jala isaatis hunoo akkanatti isinii seenaa akkas godhe jechuudha inshallah yoo jaalattan like share subscribe godhu hin irraanfatinaa hedduu galatooma waan daawwattaniif warri amma dura gootaniis hedduu galatoomaadha yaa viidiyoo biraatiin ammaas inshallah walitti deebinaa jechuudha kanuma irratti xumura assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh